Badhoon ka'ee jara baarootti dhukaasa jedhee namni yaaduus hin jiru. Kan badhoon nu ergaa jedhee gaafate yoo jaarraa fa'i. Sammuun isaa tuqamee tarkaanfii kana fudhate jedhamee ibsamuu sanatu tarii namoota shakkii dabalataa uume laata? Meetarii dhiigatu hir'annaanitu jedhaniitu re'ee tokko qalanii re'ee sana waliin nyaanne guyyaa sana. Tarii mariin ture sun qabxiin isaatu beekame qabxiin irratti mari'atama. Isaan gaafadhu. Amma sababa sanaatiifitu wal biriifii sana keessaatitu wal dhabbiin dhalatee kanaafitti dhukaaseedha fiduu barbaadde hemmati. Yaanatu barbaadetu hin taane. Waan akkasii gaafachuu dhiisaa. This is nonsense. Erga achi deemame immoo erga baaroon faa deemanii yaadii dhimmoota qabsoo hidhannoo kanaa wajjin wal qabatan yaadii wal faalleessu yookiin yaadii wal mormu yaadii diddaa bakka sana tureera. Sigaaraa amma yeroo wanni inni gamshaa mara inni tuutu guddaa isaa maree tuuta. Badhoo wajjin Universitii keessaa kaaneetu wal beekna waliin hojjenne nama sooshaabilii nama waliin haasoftee nama waliin diskas gootu. Jaarraan faanii nutu qabsoo hidhannoo jalqabe nuyi dhaabii jechuun isaanitti buluu hin danda'a. Badhoon dur beekuu fi gaafa achi dirree dhaqu ittisa argu tokko naa ta'uu dide. Akkuma galaasaa buusnetti daawudiinis buusnaa jedhanii kan ijaaramaa turan ni jiru. Daawwitu hundumaa itti ajajaa daawwitu hundumaa akkas godhaa hayyuu duree duwwaadhaa kan dhaabi tokko harka isaa nama tokkotti galee. Oromoon yoo Oromiyaa walabaa jedhamtu yoo ijaarrate moo Itoophiyaa keessa yoo jiraate Itoophiyaan dimokiraatoftee bulchiinsa Itoophiyaa kana keessatti yoo of bulchee jiraate irra wayyaa jettanii yaaddu. Ejjennoo mataa kootii kana labsuun maal barbaachisa? Kan bu'aa qabu kanadha. Garuu filannoon kan keeti jedhee lafa kaa'uu hin qabu ture. Saboota kan biraa wajjin jiraachuutu irra bu'aa qabaaf hin jedhaan. Sagantaan adda bilisummaa Oromoo barnootisaa gadi hin cimne akkan argette. Koreen lixaa kuni TPLF waliin mootummaa ce'umsaa seenuu hin qabnu kan jedhu dursee irratti mari'atee akka murteeffatedha. Waan OPDO jettanii ijaartan kana facaasaa warra OLF itti galuu barbaadu OLF itti kennaa jedhan. Dogoggora bara chaartaraa jedhamee ammammaatti kan himamu keessaa tokko waraanni mooraa seenuu kan jedhudha. Bu'aa inni silaa fiduu danda'u kan ilaalame namni ilaalaa hin jiru. Haala yeroo sana mooraa seenuu sana wajjin wal qabate wanti itti gaabbitan jira. Caasaan dhaabaa utuu Ameerikaa, Noorz Ameerikaa, Kanaadaa wanni jiru utuu hin dhagahin gosti dhagaheera waan har'a shaneen gumii haasaa oole. Adeemsa caasaa dhaabichaa eeganii hojjechuu caalaa hojii tikaatu hojjetamaa jettanii barreessitaniittu. Hojii amma natti kenname hayyuu dureen na biraan darbee dhaqeetu miseensaan ni hojjisiisu quunnamaa jechuudha. Hin quunnamini jedhee yeroo meeqa ofirraa looleen dadhabe.